بكيو بوتي قندا هنداهو برنوني بوتي مالي فلالا نورين حسبنا الله ونعم الوكيل وان بوليتين كين يكون تاتي الى لا زمانات إيرجعتي ربي في جاء كرات أمن جلو كيست سينا كنات مدته ومعتصما جت للبده يا معتصما أكقبي هجامنك يا خبجانك يا تقمي جنان رسالة دبدب بما جد إبرس نما تيجاب الرامل كهيد سنت يا ابن الكلب يا المسريجين يوغت نيفتة يغت نيسي يوكان دولا غرتي أوله عندك وآخره من عندي دولا غرتي ورانا جلق أمنسا متان سبرتا إيه أمنسا نبرتا أولين 6 دولا جدين يرو مسانا سبب دوبرتي توكوتين سبب هجاباتين بلسمان أرقم جدولا ساعتي أما كان كيستي هجابة هنكي باس جدون دوبرتي توكون يكفت يراوات يسوس الرجلو كنت في إسلام ما رجل ركبون إيه سجرت يا مؤمنوتا إيه سجرت يا مسلموتا إيه سجرت يا مشايخوتا ربين إيران وقافت شوفتا خبجا إسلامنا توكمه رفتنين بولنا هنقوانكم بكار قتوتي هندك الزنفيرين ولي في شيء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين اتقوتا هاي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوني داوتوني كينيا كان فقو فيديو جرتن سينامي Aye, amaga dubbile gisee qorannu intaloon hanarratti qabamte jaani hanarratti qabamtus gaa mirga namummaa kabajamuu qabaadha amma gaafin teenya duraanis ani waa sadii kanaan dhiisee ture namni tokko mirgi namummaa namoota isaa qofaaf mirga inni qabutu jira eegas wada mirga dubartootaa jira mirga amantiitii jira jechuudha amalal tokko duraan dursee mirgi namummaa sarbamee jira achirratti takka lammaffaa yoo ija nama muslimaatiin teenyee ilaalle jechuudha abbummaan fedheewu beekaa haa ta'u wallaalaa haa ta'u jarjaraa haa ta'u qabbanaawaa haa ta'u abbaa fedhe ta'us namni viidiyoochisan laale ayyo guddoo haadha muslimaa takka tagartee yakka malee badii takka malee akkanumatti tumamu jirtu fakkeessa viidiyoon sun jechuudha. Walii galaame lammaffaa dubartii tahuu isiitiif bifa saniin tumamuun namni hundinuu osoo bifa saniin tumamuun sirrii osoo hin tahin sirriidhaan miti. dubartii tahuu keessatti immoo daran garaa nama balleessaa jechuudha. Walii galee amara waa sadii asitti walitti qabame tokko eenyummaa isii nuti hin beeknu hijaabaa fi niqaaba uffachuun isii sun muslima tahuu nutti mul'isa. bifa saniin addabaabaayatti tumamuun isii maal agarsiisa? Jibbinsa muslimaatii fi tuffii muslimaatiif qabaachuudha mul'isaa jechuudha yoo akkasitti ija saniin ilaalle manatsirii saniin jechuudha yoo manatsirii saniin ilaalle walii galaami tokko san lammaffaa ilma namaa ta'ee namni yoo balleesse biyya mootummaan ol aantummaan seeraa haa kabajamu jedhee qabaleerraa ilaa godinatti ilaa maalitti seeraa warra kabajuu qabutti mana murtiitiif dhiyaattee adabbiin isiidhaan malu adabamuu qabdi malee bifa gartee jawwee fakkaattu bifa bofa fakkeessanii ilma namaa akkasitti tumuun mirgi namoomaa sarbamuudha kun. lama sadaffaan dubartii
haadha nu geesse obboleettii waliin dhalan haadha manaa jennee dubartii manaa qabnu ilmoo of jalaa qabnu bifa saniin yoo tumamuu isaanii agarru hedduudha nu yaaddeessa jechuudha. Hedduudha nu madeessa jechuudha. Leegalaami. Amantaa feetellee qabaattu akkasitti tumamuu sirriidhaa miti. Kana jala murii naaf sararii. Garuu immoo akka nama muslimaa tokkotti bakka hedduutti mirgi dubartii muslimaa waan sarbamaa agarruuf yeroo dubartiin akkasitti hijaaba uffattee niqaaba uffattee tumamtu maal si fakkaata? Nama gartee ofiifuu kaleessa quuqama addaa qabu rakkoo addaa biyya san keessatti sadarkaa dubartiin hijaaba uffattee mana barumsaa hin dhaqin ja'amte qabdi. Naannawa dubartiin islaamaa hijaaba uffattee itti barachuu hin dandeenye jira Itoophiyaa keessa. Zaman akkasii ture. Nuti madaa akkasii qabu ofiifuu madaan sun nurraa qoree hin fayyin yoo dubartii tahuu isiitiif nama tahuu isiitiif sanirraa muslima tahuu isiitiif bifa saniin tumamus yoo agarre of course ilma namaati. Miira addaa keessa seenaa jechuudha. Kanaaf silaa poolistichi yeruma qaallittii san qabee to'annaa jala oolchu san eega viidiyoo waraabamuu jiraachuu isaa osoo beeke dhaabbatee namni kun shakkamtuu hannaan shakkamtee jirti. Hannaaf jecha qabamtee jirti. Waan akkanaa hattee jirti. Badiin isii akkana seeraaf dhiheessu jirra jedhee dubbatu qaba malee bifa bofaatiin akkasitti tumuun sirriidhaa miti. Osoollee nama ajjeeste namni tokko badii gisee dalagee seeraaf dhihaatee shakkamaa ta'a malee haga seeraaf dhihaatee mana murtii dhihaatee hin qulqulleeffamitti shakkamaa ta'a. Naam. Osoo baatii afur durallee ta'e rakkoon kun haa jennu. Islaama haa taatu islaama hin ta'in seeraaf dhiyaachuu qabdi. Mana murtiitti dhiyaachuu qabdi. Akkasuma. Bifa bineensaatiin bifa bofaa takka jawweetiin akkasitti tumamuun sirriidhaa miti. Akkuma isin jetti. Sadarkaa sadii ilaaluu qabna. Tokko sadarkaa nama mirga namaatu sarbame asirratti. Lammaffaa mirga dubartiiti. Sadaffaa uffannaan isii muslima ta'uu calaqqisa. Amantii islaamaatu sarbame asirratti. Osoo amantii islaamallee qabaachuu baatte uffannaan isii sun nama alaa isii argutti keessa isiin beenetti amantii islaamaa tuffii fi jibbinsa poolistichi qabuuf jechuudha mul'isa. Garuu dubbiin akkasillee haa ta'uu baattu. Namni muslimaa gisee kan arge miira addaa keessa seena. Tokko miira dubartii ta'uu isiitiif tumamuu. Lammaffaa mirgi namaa namni biyya san keessatti haga sareetillee kabajaa dhabuu. Sadaffaa islaama ta'uu isiitiif daran itti roorrifamuun agarsiisaa jechuudha. Akka nama ija alaan laalutti yoo keessa hin beene jechuudha dubbitan. Si galee? So miira akkasiitu nama dhaggeeffama. Haadha dhiiraa haa taatu, dubartiillee haa taatu, daa'imallee haa taatu, bifa saniin tumamuun qabdu. Mana murtiitu jira seeraaf dhihaattee seerri isii adabuu yoonii fi ifaan bilisaan ragaa itti dhiheessan seerri isii adabu. That's all we say. Yoon ta'an kuni nama keessatti illee burjaajii addaa tokko uumee hawaasaa fi mootummaa jidduu poolistichi yoo amantii biraa qabaate amantii isaa sanii fi amantii islaamaa jidduullee rakkoo biraa uumuu danda'a. Namoonni amma waan kana bifa biraatiin xiinxalanii rakkoo biraallee itti uumuu danda'an. Kanaaf qaamni mootummaadhaa gabbee waan kana gocha sukkanneessaa poolistichi hojjete san balaaleffachuu, rakkoo intalti qabdus dubbachuu, seeraaf dhihaattee adabbiin isii malu akka argatu godhuu. Gochi poolistichi milishaan hojjete sun immoo gocha mootummaa bakka hin buunee fi ol aantummaa seeraa akka hin taane mootummaan gabbee balaaleffachuu qaba. Intalti hattuu taateedhaaf waan feete haa balleessitu bifa isiin ittiin adabamtuutu jira. Bifa saniin
akka bofatti akka jawwetti cafaqamtee addabaabaayii bakka daa'imman arganitti bakka hawaasni argutti bifa saniin akkasitti mirgi dhala ilma namaa mirgi dubartii mirgi amantii sarbamuu hin qabu. Kanaan dhaamachuu barbaada. Najjaash amantiinis ani bifa sadiin kaa'e duraanis Najjaash haasoo kee dhaggeeffachaa jirtu viidiyoo jalqabaattis dhaggeeffachaa turre. Tokko mirga namoomaati, lammaffaa mirga dubartiiti, sadaffaa mirga amantiiti. Walii galaami obbo Najjaash namni tokko amma fakkeenyaaf intala tana hijaaba guddaa san uffattee yoo deemtu bifa namni muslimaa tokko uffatu yoo deemte muslima jettaa moo ati amantii biraa jettaan amantii biraa feetellee haa qabaattu garuu wanni ati isirraa calaqqisiisun amantii islaamaa agarsiisaami islaam so poolistichi sun bifa saniin yoo akkasi katumu ta'e maali kabajaa dubartiif hin qabu takka lammaffaa mirgi namoomaa dhala namoomaaf inni qabu hagan takka jechuu dhufa sadaffaa islaama ta'uun isiitis daran isa aarsee jibbinsaa fi tuffii inni qabu itti bahate jechuudha si garsiisaa jechuudha. Ilma namaati. This is the reaction that we first have jechuudha. Impression dura nuti argannu kan ilma namaatti. Waan ansi dho'isuudhaa miti. Dhugaa jirtuutu akkasi. Because dubartiin muslimaa bakka hedduutti mirgisi sarbamaa jira. Kana beeki. So alaa kulli haal intaloon hattuudha jaan hattuu taatus bifa saniin tumamuun qabdu bifa saniin sarbamuun qabdu bifa saniin addunyaa irratti akkasitti xiqqeeffamuun qabdu. Akkasi gaa nageenya jiraadhaa turtii gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bakka yoo buute